السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى نجاي أقول لك دايمني أن عبد الله سراج برموني كأنك كان رأى نرتيت إيفتو لكوسوتا يرو دبر كم برنة توكو هنگا إبا توكو يموته هر أكم برنو إبا توكو هنگا مليون توكوتي إسانان كنينيس akka barreeffamaan asirratti isinii dhiyaate kanatti jechaa fi akkasuma lakkoofsaan kan isinii dhiyaate yommuu ta'u ka waliin ilaallu tahaa jechuudha. Ne itti haaseennu. Kaasitti agartan lakkoofsa 100 yeroo dabre 100 baranneetiin turre. Ar'as keessa deebii tahaa haa waliin ilaallu. 100 asitti kuni jechaani. 100 kuni jechaani barreeffamaani 100 kun asitti 100 tokko 100 tokko yeroo dabres barannee jirra asitti afaan jaraati afaan ingiliffaa jechuudha 100 asitti 500 yeroo dabre barannee hin qabne 500 kun asitti barreeffamaani 500 asitee kanatti 1000 kun asitti 500 jedha asitti kan barraahe 1000 asitti 1000 kun asitti jechaan barraahe asitee kanatti ingiliffa wannaadhaan hin barreessine ingiliffaan hin barreessine iddootun hanqatee dhiifama asitti kan jiru 5,000 asitti kan jiru jechuudha 5,000 barreeffamaan jedha asitee kanatti barreeffamaan okay asitti kan jiru 5,000 asitti 5,000 English language 5,000 asitee kanatti kan jiru 10,000 okay asitee kanatti kan jiru 50,000 okay 50,000 asitti 10,000 jennee beektarree asitti kitila tokko jechuun million 1 million okay asitti 50,000 kana agarsiisa asitti kun ammoo tuyyu jechuudha bifuma sanii wal qabateetiin asitti illee agarsiisaa jechuudha lakkoofsonni gugurdaan kunniin akkuma dijiitiin isaanii gugurdaadha barreeffamatti yeroo barreessinu lakkoofsa duuba jiru fi lakkoofsota itti aanu wal biratti qabneetiniin kan barreessinu taha jechuudha asitti ammoo 5,000 akka lakkoofsaatti fudhatta 5 kana jechuudha okay asitee kanatti kan jiru 10,000 kunis akka lakkoofsa of danda'atti 50,000 innis akka lakkoofsaatti of dandaheetiniin akka jecha lama tokkotti kan waamamu tahaa jechuudha asitee kanatti illee akkuma agarre 100 asitee kanatti 500 asitee kanatti 10,000 jecha lama waamamaa jechuudha barmoonni har'a isin dhiyaate isa kana kan itti aanu akkaataa itti lakkoofsi qeenxeen fi lakkoofsi lama waamnu fi waa tokko waamnu irratti kan xiyyeeffannu taha jechuudha kuni kana fakkaata meeqa itti aanutti dabarru akkuma duratti isiniif ibsuu yaaletti afaan oromoo keessatti lakkoofsonni wantoota garagaraa bifa lamaan ibsuu danda'a yookaan ammoo bifa tokkoon ibsuu danda'a kana jechuun waan tokko tahee akka tokkootitti qeenxee or single waan lama tahee ammoo akka lamaatitti or plural akka ta'anitti ibsuu danda'a jechuudha afaan oromoo keessatti yeroo qeenxee tahetti maqaa waan tokkoo qofa maqaa dhaheetiniin ibsa wanta san kallattiidhaan ibsa jechuudha yoo ammoo lama tahetti akka lama inni tahetti ibsa jechuudha akka ifa namaa tahutti kanaaf mee haa ilaallu qeenxeen akkamitti waamama inni danuun ammoo tokko ol jechuudha lamaa fi sanaa ol kan tahe ammoo akkamitti akka waamamu mee haa
ilaallu. Akkuma duratti isiniin jedhetti lakkoofsonni wantoota garagaraa bifa lamaan ibsuu dandahaa jedha. Isaanis lakkoofsota qeenxee single number fi lakkoofsota danuu or plurals. Kana jechuun asitti danuudha, asitti qeenxeedha. Here singular and plurals. Lakkoofsota qeenxee. Lakkoofsonni qeenxeen akkuma duratti isiniin jedhe waan tokko qofaan waamamu. Lakkoofsonni danuun ammoo akka lama tahetti waamamaa jechuudha. Muka yoo jennu tokko tahuu agarsiisa. Tokko tahuu agarsiisa. Asitti muka jedhee tokko tahuu agarsiisa. Astee tanatti ammoo mukkeen tokko ol tahuu agarsiisa. Mukkeen yeroo jedhu tokko ol, lama ka bosona keessa jirus tahuu danda'a. Okay? Asitti muka jedhee tokko kan kophaa isaa dhaabbatu jechuudha. Single taheetini. Asitti mana qofaa isaa dhaabbatu tokko. Mana. Asitti ammoo kan siif ibsu manneen lama sanaa olis tahuu danda'a jechuudha. Manneen. Asitti sangaa tokko, qotiyyoo tokko jechuu. Asitti sangoolee lama fi sanii ol tahuu danda'a jechuudha. Amma kuni danuu wanta lamaa ol tahe kan ibsu jechuudha. Astee kanatti lakkoofsota qeenxee waan tokko qobaa isaa kan dhaabate kan ibsu jechuudha. Nama, namoota, farda, fardoota, oo'oota jedhellee kan hin dabalata kana fakkaata jechuudha. Lakkoofsi qeenxeen waan kophaa isaa dhaabbateedha. Lakkoofsi qeenxee jechuun lakkoofsa danuu waan lamaa fi sanaa ol tahee jiruuni jechuudha. Okay? Asirratti waa hubadhaa. Waan kana gadi fageennaan wanti yeroo baay'ee irra deebi'ee isinitti himuuf rakkinnumti ani afaan Oromoo bifa garagaraatiin isinii ibsuu yaaleef barreeffama irratti rakkina qaba namoonni hedduun. Kanaaf asitti kan jiru kuni laafaadha. Asitti kan jirus laafaadha. Asitti jalqaba kan jiru kuni laaffatee asitti dheerate. Kanallee hubadhaa. Barreeffama kana irraa waa hedduu akka hubattan abdii qaba. Qubeen akkamitti akka laaffate, qubeen akkamitti akka dheerate, qubeen akkamitti akka gabaabbate. Jabina barreeffama kana keessatti illee jabinni hin jira. Kanarraallee hubannaa argachuu danda'uudha qabdan. Asitee kanatti bakka danuu tahetti yeroo baay'ee hin jabaata. Yeroo baay'ee hin jabaata. Maaliifi waan tokko ol waan ta'eef jabina qubeedhaatiin hin argama jechuudha keessatti. Asitti asitti mukkeen bakka kanatti jabaatee jira. Bakka kanatti jabaatee jira. Asitti hin jabaanne. Muka hin jabaanne. Asitee kanatti dhiifama. Astee kana jechuu barbaadeeti. Kaatu wal fakkaate. Astee kanatti kan jabaatee jira. Astee kanatti hin jabaanne tokko. Astee kanatti mana. Astee kanatti manneen jabaachuu isaa agarsiisa. Astee kanatti bakka danuu ta'e kanatti hin jabaate. Astee kanatti maaltu iyyuu dabalame, astee kanatti ootu dabalame wanti jabaate hin jiru. Yeroo tokko hin jabaata. Farda tokko. Fardeen daan jabaattee jirti. Fakkeenyaaf maal farda haa jedhu. Farda. Amma asitti kuni single qeenxeedha kuni. Qeenxeedha. Astee kanatti fardeen. Fardeen jabaatee jira. Astee kanatti farda. Daa tokko qofa jira. Astee kanatti daa tokko. Astee kanatti ammoo daa lama. Jabaatee jira. Astee kanatti irraa hubannaan isin godhuu qabdan bakka akkanaatti yoo isinitti kan dhufe yommuu tiyyuu wanta akkanaa yookaan yaada isinitti dhufu ta'e yaadadhaa qubeen eessatti jabaatee, qubeen eessatti laaffatee, qubeen eessatti dheeratee, qubeen eessatti gabaabbatee as keessatti illee
wannaa tokko hin argattan yookaan ammootiyyu barmoos tokko asirraa hin argattan jedheetiniin abdadha kan dabre yoo yaadattanii jechuudha. Kanaaf barmoonni aan har'a isiniif qabadheetiniin dhiyaadhe kana fakkaata. Insha Allah yeroo itti aanutti hanga mata duree biraatii walitti deebinutti nagaan naa jiraadhaa.